keenya akkumatti fufetti jira. Akkumatti fufetti jira jechuudha. Hordoftoota keenya. Saniin booda ani safeedii lamaas sanii fi masoobii san gurgurachuu kan. Gabaadhaan nan bahe bariisaa bariinan guyyaan ani gadi dhufe guyyaan wiixata. Bariisan lammaffoodha. Masaafara asii gadi immoo qabu kan gara maatiitti galuun. Sanii yuukisii biraazarii keechaan barbaradhee fudhadhe. Innaa safeedii sanis masoobii sanis baase gabaa. Akka irraa safeedinii masoobiin 2,000 sun taane safeediin birri 100 gurguramtu bakka safeedii gudumaan maaragaan hodhamte 100 jechuun 10,000 irraati. Gabaa kan baase safeedii wal lamaan 100 naa kennan. Masoobiidhaan immoo 300 naa kennan. Masoobii miti jechuudha. Masoobii wallaalu gurguruun garaa na nyaata. Safeedis wallaalu. Amma safeedii takka gurguradhee masaafaraa godhadhee lamaan kan immoo maaziriidha kenna jedhee tan deeffadhe. Safeedii takka nan gurguradhe. Anumaa safeedii gurguree kaawwan deebisaa jiru immoo maaziriin gabaa olaanu dhiqaa bibbitachuu dhuftee abbo guyyaan gabaa dhaqa. Ebeen intala malee si gootu. Anis gabaa dhufe akkuma keetti kanatti hin jedhee maali. Achi ani maazirii kan argadhee qaakoo sabassabadheen indoo birriin gurguradhe sanii kiisii keessa dhoofadhee masaafara maaziriitti yaabbadheen hin biiba. Kan qe'ee gahe har'arraa jammaree barumsan bara dhimma maal taate? Ijoollee lolteeftee lakki. Obboleewwan keetiin lolte lakki. Maal gootare? Anammaan booda na danda'an jedhan. Maal dura si dadhabne naan jedhan. Jennaan ani biyya Arabaan deeman jedhan. Dhugaa baay'ee daa'iman ture gizee sanii oduu akka bilchaatanii biyya Arabaa deemuun bu'aa qaba. Ani sammuun kiyyan bilchaanne dhimeen kiyyan bilchaanne baay'ee daa'ima. Innaa akkamitti deemta? Nan deema akka namni deemu. Eenyu deema biyya keenya keessa gizee san reefu namni tokko malee hin jiru. Namni biyya Arabaa akkanatti akka abbadu kun hin jiru. Innaa saniin booda ani dinnaan maazirii fi faaziriin haa deemtu jedhe. Nan godhaaf waan ishiidha ta'e. Mirga ishii hin dhoggode. Kaasaan biyya Arabaa jechuun waan magaarii soo malee maatti beeku horii hin beekan waan ta'eef. Maaziriin immoo hin deemtu jette. Gidduu kanatti ollolan isaan. Yeroo ollolan faaziriin kophaa kee dhaltee walitti dhalleere jennaan maaziriinis ijoolleen dhiiraa keetti ijoolleen dubaraa keetti. Dhugaa seenaa guddaadha. Gidduu kanatti maaziriin baay'ee aartee hin deemtuudhaani. Faaziriin immoo waan na barbaachisu maallaqa hunduma naa kenne ani paaspoortii baafachuun deeme ture gara Finfinnee. Kan deeme umuriin kiyya paastaawuqaa umurii kiyya waggaa 18 nan baafadhe. Achi ga'ee hiriirri silaa biyya tokko ga'a. Halkan sa'a 11tti baanee fira bakka hin bulee dhandhee yoonani guyyaa halkan sa'a 11tti dhandheeti halkan obboro barii guyyaa halkan galgal sa'a 8tti warafaan naannaga'e. Akkasitti warafaan naga'ee gaafa nachi dhaqu jechuudha. Akkanuma mataa kiyya ilaaletti dim. Dura deemi guddaadha naan jedhe maarame akkam naan jedhe. Deemi guddaadha maal biyya Arabaa deemte teeti kun guddanne naan jedhe. Waan dubbanne amma ifadheeti waan ofirra gadi ba'e. Ofirruma gadi bu'ee sanan gaddeebi'ee midhaan aadaa kiyyaatti hin geenye deemeen kee naan jedhan jedhe. Kootu malli jira naan jedhe. Aare kaanam jennaan mala maalitti jedhee tanan akkana dhaqee wanjir lamaa san maal godhe qalama isa fakkaatu sogee mattaawqaa irratti takkittii duuba jirtu san lama godhe. Dhaqee gadi 28 ta'e. Ammani bariisaa itti man deebi akkasumatti. Gini garaatti ammanatti oo beekan na beekannullee migireeshinii na beekannu jalli kun. Oo na beekanis jedhee yoo na naareen bakka qurxii kiyya beekan galaadha barumsa tiyyatan deebi'a. Yoo immoo carraan na dabarse nan darba'e man deemi. Halkanuma baane aduu san doom dafee nagaya naannoo isaa jaatti. Oon ga'u namichi ilaalee nama waggaa 28 maal gosa kuffisare nan darbe. Akkasuma mattaawqa paaspoortiin illee turu yeroo sanitti guyyaa 3tti nama deebi'e. Ana garuu ji'a 3tti naa qaxaran. Ji'a 3tti naa qaxaranii ji'a 3tti paaspoortiin koo hin deebi'e. Ani karaa dallaala irraanis miti kan biyya Arabaa deemu
achumatti kan baasumarraa na jalqabsiisanii kan na jalqabsiisan caadaa dafiyyaatiin beekaa. Kaniin boodaan xinqata irratti deemee tanan wanni faasikaa bareetti naa qaxaran maazaa kee jechuudha qaxaroo kiyya. Amma maalan godhadhaa sii galee tanan hanga ji'a 3 san lafan taa'u jedhee sila barumsa dhiisee ture jedhee maatii wajjin taa'e karaa irratti onni afadheen midhaan bituutti gattaa'e. Hodhaa kiyya qabadhee achitti hodhatan midhaan bitu. Midhaan immoo qalbaa turtii hin qabu. Walalaan ta'e kan barumsa dhiifte haadha birrii taate bashannante gaa kan bashannante eenyuunillee naan hin gitu jechuu jammarte. Gini birriin argadhu maaliin hin godhu uffatuma nan bitadha. Maali? Uffata Baraaf uffatta? Uffanni yeroo san bite odoo guyyaa takkan uffatee hangatee biraa deemee jira. Ati bilaashuma duusi bu'aa ture. Maallaqa bare birriin kiisiin kiyya birriidha warra kiyyaan gaafadhu. Edaa namni hojjete birrii argatamma. Innaa bakka saniin booda ji'a 3 san gaafanii ji'a 2 fixee ji'a 3ffaa jalqabu hojii san dhiisee maalan godhe xabalan deema. Fayyina kiyyaa. Maaliif biyyaa ba'uun dirqama fayyina nama barbaachisa. Xabala maazirii fudhadhee deemnee ji'a tokko xabala taa'ee qaxaroon kiyya torban hadhaa ta'uun jiru xabalaa ba'ee galee maallaqa faaziriin naa qopheechi fudhadheen gara biyya Arabaa deemuuf ka'e. Amma muudannoo asitti muudannoo guddaan na mudate. Faaziriin birrii 4,000 natti kenne. 4,000 immoo birrii guddaadha yeroo sanitti. Dhugumaa dubbachuudhaaf 1,000 waan barbaade sii bita. Waan barbaade jechuudha. 4,000 kana qabadhee tanan deemee asallaan bulee Biraaziil faabira bulee isaan immoo baadiyyaatti gadi galan. Achi surree wayii tuuttan dhufee surree san tuuttan 400 kootii fi surree irratti isa bitatti. Birrii 300 fi 3,600 boorsaa keessa godhe. Achumaan kana mittiin gibbii san ta'e jechuudha akkam ce'uun takka achitti kireeffatteerti. Abbaan manaa ishii baabura daaka dhaqaa yaaman jette. Ce'uu takka wajjin nan jira. Silaa Biraaziil faana lolti dhufeenya qabu waan ta'eef dhaqnee yaamuudhaan. Dhaqnee yaamnee isaa wajjin onni jennee ani boroo isaa 11tti baraarii yaabbadhee natti isaa badeema. Yoon ganama xiqqoo turee galee cheekii godhadhee qabii cheekii godhadhee birrii lakkaa'u birrii 2,000 bichaa jira. Ammas nan lakkaa 2,000. Ammas nan lakkaa 2,000. Natu wallaalee laata jedhee kanan ijoollee yaame kanan mee lakkaa birrii kanaan jedheen. Galee yoo lakkanaa birriin kun 2,000. Birrii kana maaltu fudhatee silaa birrii 3,600 asitti lakkaa'ee ol kaa'ee deeme birruma kana maaltu fudhatee jedhee jennaan naan jette ce'uun gibbii sun mee boolloo hantuutaa fa'aa keessa sogi naan jette. Maal wantoonni birrii keessaa qooda? Anuu na garrabe ammallee gaafa natti uumaa jechuudha. Namallee amanuun namni boolla qotee nama awwaala. Soomaman qabroo. Achi omaallee dubbanne yaa Yohaannis hin jedhe bakka ani birrii kanaafis hin dubbaddu haqqii kiyya yoo dhugaa sitti booda haqqii kiyya bakka inni itti bade naasoki jedhee tanan ani deemsa kiyya duubatti hin deemne deeme gara Finfinnee halkasaa 11tti. Amma immoo mala malachuun qaba kaa birrii bade kana. Mucaa daadaa kiyyaatti dawwalee maalan jedhe beektaa? Birrii addaan qoodee bakka 2 godhee tanan kan gara tokko ol kaa'e sun birriin kun 1,600 na jalaa badeera. Anamman qabadhee dhufe birrii 2,000 bichaadha naan jedhe. Jennaan mee makiinaa keessatti illee nama jalaa hatu ati akkamitti akkas goota jedhe dhiisii bakka yoo sanqate illee anuun nan guuta nan hima maatittis dawwallee himna naan jedhan. Eeshee jedheen darbee deemnee achi nan ga'ee achi an ga'es maatiidhaanis agarraatuun himna ni maatittu. Bakka waan mangate soo malee waan manatti akkas na jalaa ta'e se'anii. Namni sunis immoo Yohaannis immoo namni sun akka birrii kiyya fuudhe dhugaa ifaan ifatti argeen jira. Natti mul'iseera jechuudha. Ani Finfinnee nan deeme paaspoortii koo nan fudhadhee meedikaala nan ka'ee imalli koo ji'a tokko keessatti viizaa naa deebi'e. Viizaa ergadhe jechuudha. Viizaan ji'a tokko keessatti kan naa deebi'e hagan guutu hagan jalqabu hunda kan dhumaanatti fakkaan guyyaa bararaa naa dawwalaniif bararaan kee guyyaa har'aati guyyaan jimaata naa dawwalan guyyaa sanbataatti bararta waan ta'eef qidaamee as ga'uu qabda naan jedhan. Waan an qabee
waan an gadhiisu walla.